Harka fuune daawwattoota kabajamoo arraas viidiyoo biraatiin walitti deebineeti jirra. Hanga dhumaa sagantaa teenyaan waliin turaanis affeerraati. Arraas akkuma viidiyoo dabreetti waa lamaan isiniif qabadhee dhufe. Waanni lamaan sanis maali? Tan mul'ata keetii fi akkaataa ati jireenya namaan jiraanne jireenya mataa keetii jiraattu adda namaa baastu gaafii lamaan qabadhee dhufe. How and why afaan faranjiitiin hoggarallee jechuudha. Kana jechuun maaliif fi akkamitti lachuutu mallattoo gaafii qaba yoo kan laallu ta'e. Amma fakkeenyaaf maaliif jechi yoo kun maaliif hin jiraadha yoo kan jettu taate sababa jiraattuuf beekuu qabda jechuudha. Maaliif jennaan amma fakkeenyaaf lafaa katee maaliif hin jiraadha yoo jette ollaan kee waan jiraateef yoo ka jiraattu ta'e namni biraa waan jiraateef yoo ka jiraattu ta'e ati if taatee osoo hin ta'in nama taatee jiraatta jechuudha. Maaliif hin jiraadhaa jechi yoo kun si hin galle jechuudha. Maaliif jechi yoo kun mul'ata keetii fi mul'ata nama biraati gargar adda baasa harkisee adda baasa jechuudha. Maaliif hin jiraadha giseetti if deebiteet annamaaf hin jiraadha moo mataa kiyyaaf hin jiraadha waan jiru gaafisittu. Eegasi mul'ata keetii dura mul'ata jechuudha. Mul'ata keessan eega beete booda mul'ata keessaniif jiraatta. Eega mul'ata keessaniif maaliif mul'ata kiyyaaf jiraadha mul'anni kiyya maali eega beete booda akkamitti yoo as fiddaa jechuudha. Akkamitti jechuu yoo kana boodaas mallattoo gaafii jira. Akkamittiin mul'ata keessaniif gaa. Istiraatiijii ittiin mul'ata keessaniif geessu lafa si haa jechuudha. Mul'ata keessaniif goodhaaf chaalenjiin adda addaa karaa kanarratti si mudachuu danda'a. Akkamittiin chaalenjii kana keessa dabra amma fakkeenyaaf tujjaaruun fala yoo jette maaliifin tujjaara yoo jettee fi akkamittiin tujjaara yoo jette garagara. Fakkeenyaaf maaliifin tujjaara jettee lafaa kaate sababni waan tujjaareef niin tujjaara jettee lafaa kaate gandii ollaa keetii tujjaara waan ta'eef isaan laallattee niin tujjaara jettee lafaa kaate mul'ata keetii hojii gargar deemuu jirta jireenya namaa jiraata jechuudha. Garuu immoo maaliifin tujjaara jettee mul'ata lafa kaayettee akkamittiin tujjaaraa jettee yoo lafa kaayetu ta'e tujjaarummaa tanaaf maal barbaachisa dalagaa maal barbaachisettee lafa kaatta. Dalagaa akkanaan na barbaachisettee yoo kan lafa kaayetu ta'e dalagaa saniifoo maal na barbaachisa akkamitti jechuu yoo kan eeggataa jechuudha. Akkamittiin tujjaara jettee takkaffaa dalagaa na barbaachisa dalagaa saniif maal na barbaachisa maallaqa na barbaachisa. Maallaqa sana akkamittiin harkadha yoo waan akkanaa dalagee waan akkanaa dalageen harkadhatteeti kararreef kaayaa deemtaa jechuudha. Tanaaf jiru hundaa'u jireenya jiraachuu kana keessatti maaliifin jiraadhaa fi akkamittiin jiraadhaa adda baafattee beekuu qabda jechuudha. Amma fakkeenyaaf dubartii taatee maaliifin heeruma jettee yoo gaafattu taate geeleensi heerumteef yoo kan heerumtu ta'e gandii intaltee adeerasii heerumteef yoo kan heerumtu ta'e dhalaan biraa heerumtuuf yoo kan heerumtu ta'e usteetuma namni heerumeef numa heerumte jechuudha. Waan akka miniingilas dipendentii taatee hirkattuu taateetuma heerumte jechuudha. Heerumuun dura maaliifin heerumaa jettee eegeef gaafatte booda akkamittiin heerumaallee lafa kaa'uun dirqama. Maaliif jennaan niin heerumee geette heerumuun dirqama. Maaliifin heerumaa kun lafa kaa'atte waan heerumtuuf sababni heerumtee bultii bareedduu jiraachuuf akkanuma kanaa miti. Eegee maaliifin heerumeettee san mul'ata lafa kaa'atte akkamittiin heerumaanis waan biraati. Akkamittiin heeruma dalagaa dalagadheetiin heerumamoo dhiira bultiif na baastu kan jireenya kiyya naaf bareechu kan jireenya kiyya dukkana yoo ta'e naaf ibsuun akkamittiin harkadhaanis waan biraati jechuudha. Eega maaliifin heerumeettee waan heerumteef beekte booda akkamittiin heerumaa kunis qorannoo biraati jechuudha. Gabee iraas deebina. Maaliifin fuudhaa akkamittiin fuudhaa kan jiru ta'e takkaffaarratti maaliifin fuudha jettee yoo lafaa kaate hiriyaan kee fuudheef yoo kan fuutu ta'e dhiirti biraa fuuteef yoo kan fuutu ta'e dhiirti biraa fuute ilmaan dadhalteef akkumatti akkuma isaaniitti jechuu yoo kan fuutu ta'e waan horii irraa adda nama godhu takka hin jiru. Maaliifin fuudhaa eegeettee lafa kaatee responsibilitii fira fuudhuu deemte jechuudha. Fuudhuuf gisa deemtu ilma dhiiraa responsibilitii yookaan ba'aa biraa fira baadhatee itti gaafatamummaa jechuudha. Itti gaafatamummaa biraa fira fuudhu waan deemtu jecha maaliifin fuudhaa jettee gisee if gaafatte itti gaafatamummaa mul'ata itti gaafatamummaatu mataa keessa dhufa. Eega mul'anni itti gaafatamummaa mataa keessa dhufee waan maaliif akka fuutu siif galee booda akkamittiin fuudhaa lafa kaa'atte jechuudha. Akkamittiin fuudhaa jette takkaffaa intala akkamiin fuudha amala akkamta qabduun fuudha. Kun hundinuu akkamitti keessa gala akkamittiin fuudhaa intala akkamiin fuudha bareedduun fuudhamoo taa'amala qabduun fuudhamoo ta'a akkamiin fuudha waan kana hundaa walitti hammataa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti ati maaliif gaafii jettu tanaa fi akkamitti gaafii jettu tana yoo adda baastee beekuu hin dandeenye jireenya ilma namaa jiraatta. Jireenya konfireensii firraan qabdu ifitti amantu jireenya namaa jiraatta. Yeroo hundaa koopii goote inni yoo fuudhe niin fuudhetta inni makiinaa bareedduu yoo bite niin biteetta inni yoo saayikila bite saayikilaan bita inni immoo dalagaa kanaatti dalagaa yoo ta'e dalaguma namaa san jala deemta malee ifitti amantummaa guutuu sanii tarkaanfachuu hin dandeessu jechuudha. Tanaaf maaliif jecha yoo kanaa fi akkamitti jecha yoo kana adda baafadhu. Maaliif ogguu jettu mul'ata keetii fi mul'ata nama biraa adda sii baasa. Akkamitti gise jettu immoo
akkaataa ati itti mul'ata keessan irra geessu kararra sahaaya jechuudha. Tanaaf isin hundinuu maaliifin jiraadhaa fi akkamittiin jiraadhaa maaliifin tujjaaraa fi akkamittiin tujjaaraa maaliifin fuudhaa fi akkamittiin fuudhaa maaliifin heerumaa akkamittiin heerumaa waan jiru kanaa fi akkamittiin saksastaa hajau mee itti yaadaati ifi deebi'aati addaan baafadhaan isiniin jaa. Maaliif kanaatu nama duraa waliin laaqabee namni numa jiraata malee gariin maaliif akka jiraatu hin beeku. Sigalemi addunyaa tana rabbiin waan si fideef sababa balee miti jechuudha. Tanaaf rabbi akkuma jirtu ta'e amma ta'e ilma namaatii fi ta'e dhuunfaarraa haasa'u jirra waan ta'eef maaliifin jiraadha. Why and how gaafii jettu tana namoota mataa keessatti qabadhaatii deebii isin dhagahame yoo jiraates komentii jala barreessaa maaliif akka jiraatanii fi akkamitti akka jiraatan komentii jala barreessaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa naaf turaa isiniin jecha waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa sagantaa dana gaggeessaa kan isin waliin ture Iid Alii Muusaati ogeessa kaameraa Caalaa Ahmad nu waliin jira hanga torbaan dhufu viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa keessanaa jiraadhaan